Ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota sumeetu akkam jirtu fayyaa keessanii bakka jirtatti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Isinin jedhaataan sudaan immoo sumee guddaa galatoomii har'a istuudiyoomii keetti keessummaa gootee naaf yeroo geetuu fi hedduu galatoomii isin jedha. Akkasumas immoo obboloota keenya warri sumeedhaaf maatiin taane maatii ta'aatii obboleettii keenya qaalii sana nuuf jajjabeessaa isinin jedha. Warroonni maatii taatan immoo sheerii laayikii gochuudhaaniin video ishii daawwadhaa wal jajjabeessaa isinin jechuun jaalladha. Har'a ani kan argamu mana sumeetti akkasumas keessummaa ta'ee argameera. Har'a gaafii na gaafatti gaafii sunis immoo maalidha jechuun hin oolu walumaan immoo hanga dhumaatti nu hordofaa isinin jedha. Gaafiin isheetis immoo maal jedha? Gaafii tokkoffaan akkana jedha. Ati nama akkamiiti jecha tokkoon of ibsi jedha. Ati nama akkamiiti jecha tokkoon of ibsi? Ani akkuma nama kamiyyuu anis akkuma nama kamiyyuu qaama guutuu qaba. Nama yaadudha. Nama gargaaruudhaaf illee ofii koo caalaa nama gargaaruudhaaf nama yaadu jechuudha. Kanaaf ani nama akkasiiti jechuudha. Ofii koo irra gochuurra osoo namaaf irra godhee baay'ee natti tolas baay'een gammadas jechuudha. Inni lammaffaan immoo muudannoo kee isa hin daganne tokko himi. Muudannoo koo isa hin daganne ani muudannoo isa hin daganne tokko yeroo biyya ormaa kana dhufu isuma kan hin daganne yeroo biyya ormaa kana dhufu dhufee dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa fi halkan walii wallaale maaliif hirribatu na jaanjesse jechuudha. Sababa hirriibni na jaanjesseefani guyyaa fi halkan walii wallaale jechuudha. Dhugaa dubbadhe baay'ee tokkoon bakka haga torbee tokkoyyuu ani guyyaa fi halkan waliin beeku jechuudha. Yeroo tokkoffaa dhufu san muudannoo kiyya hin irraanfadhu ammas waan achitti ta'e jechuudha. Maaliif akka malee hirriibni guyyaa ani ergan dhaladhe guyyaa fi halkan walitti fullaasisiisee osoo rafin hin beeku jechuudha. Ani biyya ormaa kana dhufee sababa saniin baay'ee tokko hirriibni dhukkeen irraa kaase jechuudha. Muudannoon koo isuma jechuudha. Akka yeroo mana barumsaa barattu namni jaalala si gaafatee beekaa yookaan xalayyaa si ergee beekaa ati hoo akkamitti simattee eeyyan dhugaadha. Na erganii sin beeku anis xalayyaa sanis fuudhee nan beeka. Yaa simadheetu manee haalumaa simadheetanii wajjin haasa'aa ture garuu walitti hin fuufne hin hafe jechuudha. Maaliif namni waan tokko irratti yookiin walii dhabuu danda'a. Sababa kanaan wal dhiifne malee na ergamee hin beekaa, na barreeffamee hin beekaa, anis keessummeessee nan beekaa jechuudha. Gaafii arfaffaan immoo osoo arsiitti oromtitti heerumii jedhanii eenyu heerumtaa? Arsiitti oromtitti heerumii jedhanii eenyutti heerumtaa? Eenyuun jedha kaa jira nama. Jechuun yaa ukaa dhiirumatti heerumanii namni itti heeruma dhiiruma osoo arsiitti oromootti heerumii jedhanii. Gaafiin kun eenyu heerumtaa? Kan waaqayyo carraan isaa naa kenne garuu ana fi kiyyaa hin filadhu, shamarri filattu. Gaafiin kun xiqqoo naafillee galuu dide garuu ani jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf hin filadhu. Dhiira kamiyyuu haa ta'u, ilma Oromoo haa ta'u, nama yaadu haa ta'u, garuu kan waaqayyo kee waliin qoode hin oolu waan ta'eef ati jaalatte dhiistes kan waaqayyo koonaaf mirkaneesse eessayyuu haa ta'u kan naaf kenne naaf qopheesse inumaan heeruma ilma Oromoo tokko jechuudha. Kanuma addunyaa kana irratti maal jibbitaa maal jaalataa? Nama sobu nama of fakkeessu akkanuma anumatu jabaadha, anumatu beekadha, anumatu waa hundaa kan jedhu waan akkasii kana nan jibbaa. Waan an jaaladhu keessaa nama gargaaruu baay'een jaaladha. Dhugaa dubbachuudhaaf nama dhugaa dubbatu baay'een jaaladha.
natti tola jechuudha. Namni akkasii baay'ee natti tola. Akkas kanuma kanarra immoo yaa okay gaafii Jaafaanii biyya Oromoo deemuu maaltu si kakaase? Biyya Oromoodhaan jette garuu Oromaa jechuu keetti natti fakkaate. Biyya Oromaa deemuu maaltu si kakaase? Okay, wanti biyya Oromaa kana deemuudhaaf na kakaase wanti sababa naa ta'e yaa baay'ee guddataa baay'ee dheerataa walumaa galatti gabaabsituma yoo hime yeroo tokko ansi nan baradha waan ta'eef obboloonni gosa olmaan barana yeroo san xiqqoo baay'ee xiqqoo ture nan baradha yeroo san osoo baradhu obboleewwan koo shamaraa naaf lamatu jira isaan keessaa jabduu takka yeroo baay'ee hin kadhatamtii hin diddishin maaliif baaromsattis cimoodha waan ta'aniif hin diddishin gaaromsa kiyya galma gaadha ittiin diddi akkasumas immoo kanan irratti dhadhee hin dhufne ani immoo sadaffaadha shamara keessaayi anaaf dhufee jechuudha ammas immoo ana dhufee maatiin koos gurguratanii beekan baay'ee dharraanii ture garuu sababa saniif heeruminaan jedhanii turan jechuudha. Ani immoo yeroo sanitti hangamti illee lamatu jira. Yeroo sanitti homaan beekuun jaaladheettis hin beeku, jaaladheettis hin qabu jechuudha. Hin beeku waa'ee jaalalaati illee hin beeku heeruminaan jedhan. Garuu baay'ee hagana jedhuu hin danda'u. Bakka isatu sababa naa ta'e heeruma sanis didee barumsa koo saddaan kutee sababa saniif biyya Oromaa kana dhufe jechuudha walumaa galatti. Gaafii torbaffaan yeroo daa'ummaa keetii haadha kee jalaa maal fudhattee hattee yaadatta ta'e nuu himi. Garuu hin yaadadhu homaa isatiin beekusi hin yaadadhu illeedhas wanna nates homaa isatiin beekan daa'ummaa kiyyaarratti homaa hatees hin beeku homaa hateen beeku dhugaa dubbachuudhaaf wanni nati tokko hin jiru. Dhugaa wanni nati hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbadhee homaa nanne homaa hin beekus garuu yoo daa'ummaa xiqqashoo ta'e hin beeku malee agan jabaadhe homaa hatee hin beeku yoo yeroo daa'ummaa garuu xiqqoo sanii hin beeku yoo nate illee jechuudha. Garuu agan jabaadhe homaa hin nanne jechuudha. Walumaa galatti osoo Oromiyaa keessaa nama tokko ajjeesi jedhanii eenyu ajjeeftaa? Dhugaa dubbachuuf nama tokko iyyuu hin ajjeesan. Nama ta'e ilma namaa dhiisiti kanan ilma namaa ajjeesu yaa hafu raammoo lafarra deemtu iyyuu hin ajjeesu. Maaliif yoo ta'e sababiin isa hin ajjeefne fi cubbuudha waan ta'eef. Kanaafuu hin ajjeesu walumaa galatti jechuudha. Homaa ajjeesuu hin fedhan. Lubbuu namaas lubbuu raamas baasuu hin fedhu. Gaafii salgaffaa wanti osoo godhee na milkaa jettee yaaddu maaltu nu maalidhaanuu ibsiin? Maalidha wanti milkaa'u gatte okay kun YouTube kanaayyuu hojjedhee nan hojjedha jedhee naa milkaa'ee jira kanuma bakka deebiin isaa kanuma jechuudha walumaa galatti isa yaadee ture naa milkaa'ee jira kanuma jechuudha hojiin okay gaafii kurnaffaan gaafii koo kanuma akka deebistu abdiin qabaa waamicha keeje dhuftee yaada okay guddaa galatoomee kurnaffaan akkanuma jedha kanuma gaafin sumee umatee jira waan kurnaffaa waan gaafii koo kanuma deebistuu abdiin qabaa kan jedhuudha waamicha koo kan kabaje jedha atis guddaa galatoomis jedha sumee koo hedduu galatoomee atis gaafii kana na gaafachuudhaaf garuu gaafin tokko keessaa na dhibee olumaanin dha'ee akkasii yoon balleessellee immoo dhiifama warri immoo gaafii narraa qabdan koomentii jalatti nu katabuu hin irraanfatinaayi isiniin jedha asumaan immoo sumee jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha obboloota kooyi isiniin jaaladha isiniin kabaja hunda keessan ijoo isiniin jedha obboloota kooyi
الحمد لله جنة شكري ربي قداتي خدي كان نفني موتين بكي سميتي أيوه فابو بردو برسي فدو الماء الحمد لله جنة شكري ربي قداتي خدي كان نفني موتين بكي سميتي أيوه فابو بردو برسي فدو الماء